isiniin jedhe beektu waan ani isiniin jechaa ture mucaan kuni maraachuu deemti sababa abbaan manaa ishee fudhe gaafa namni abbaa manaa keessanitti mallaqa hin argina maatiin kee utuu nyaate iyyuu asirra wayi kuni dhufaa beeka hin beekachuu waan inni nama keessa jiru maatiin kee hin nyaanne ati hin isiin hin mataan ishee hin nyaanne zalatti jedha kan seenaa fata niitii fuudhee niitii isaatti viidiyoo itti ergee elektiriika qabattu immoo maaliif ijoollee keenya biyyoota arabaa keessatti mobaayila jiraatti kan durachi keessa jiraatti kan darbe dhiisee qabu jiraatu yaadachuu qabdu wantoonni miidiyaan kun nama fayyadan barumsa isin taasisan walitti godha viidiyoon namni hojjetu isin fayyada barumsa isin taasisan mana madaalii keessa jirtan obboleettii keenya kana waan isin mudate argaa jirtu akka isin kushiina arabaa keessatti maraachaa jirtu bakka maraattee jirti sammuun isii hiikkatee jira jechuudha innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun amma wallaahi nagarrame jechuudha dhiirri biyya kanaa dhiirri biyya kanaa wallaahi jechuudha dhiirri biyya kanaa mallaqa malee ijaa gurran qabdu mallaqa irraa contee xumqooteet goysee gogaa isii kana goysee fixeet gaafa mallaqa isiin fixee isiin hin galattee immoo ani fuudhe jedha fuuni kun karaa akka leetii miti beeka kabubbule maatiin isii sunoo maatii akkamii ambarna garama ijoolleen maatii qabdan warri maatii biyya keessaa qabu kun akkamitti namicha kana hin tooyanne seera jala maaliif oolchuu dadhaban maaliif qabsiisuu didan daa'imni ollaan iyyiti ijoolleen biyya keenya akkasuma maaliif namicha kana gizee tokko waan isin garamu gizee tokko namni gizee amallee waanillee namatti godhataa dhagaa mucaa wayii dubara obboleettii mallaqa irratti ergaa turti biyyarraa meeshaan bitatuuf maal gurbaa mucaa kana jaalate wajjin taane mallaqa isirratti ergamu kana akkaawuntii isii arge hinjiraa mitiire akkaawuntii ishee arge gaafa akkaawuntii isii argu mallaqa galii irratti gala ila barumsa isiniif ta'a qabadhaa jarana barumsa xiqqaa isiniif hin ta'u akkaawuntii ishee arge gaafa kana mucaa kana dooyaa ture bakka yeroo isin gabaa baatu yeroo isin mallaqa sintee baankii baaftu dooyaa ture gurbichi maaliifi intala kan akka nama jaalateetti haasawuu eegale itti dhiyaachuu eegale mallaqni garuu qisiiti miti obboleettii yaada meeshannaa biti jettee isirratti buufti haati ishee bituu dandeettu mucaa jechuudha ilaa barumsa isinii ta'a barumsa xiqqaa isiniin ta'u wanni isiniin jedheef gaaf kaanii gurbaan kun mucattii kana dooyeetu waan tuqe mucattii tana wayin tuqe mallaqa isii akkaawuntii isiitirra saab godhanii duukuma deemanii bar saab godhanii baasan isii mallaqa baafattee geessitee baatu mallaqa isii wajjin hin fudhata beeka mallaqa obboleettii wajjin fudhata laala ilma namaa kana akkitti yaanne laala ilma namaa kana sammuun isaa akkitti yaanne laala gaaf kaanii mucaa gaafa kana arganii harkaa buusan harkaa hin buusanii amma gaafa laalan mallaqni akkaawuntii isiitirraa hir'ataadha gaafa harka buusanii isii yeroo sanii qoricha qabdi gaafa gaanitti obboleeyyan cimaa qabdi obboleeyyan jajjabatu jedhuuba jira gurbama san finxiixaan ayisiisanii mallaqa san deebisiisan isin galee ammallee akkasumatti dooyee intala san waan godhen beeku abaabaliif fudhata ammas beeka ka harka buusanii miti illee obboleeyyan ammallee inni waan godhe intala kana fudhata hamma naageette dhiirri Itoophiyaa si nyaachuu keessa tartee si duguuguu keessa tartee bakka yoo ati mallaqa qabaatte malee amma inni tafuudhu tanallee bar wajji jiraatu fi miti fuudhee biyya arabaa erguufi har'a kalee fuudhee yoon ilmoo irraa qaba isin garuu akkatti gubatti ara jaalana rabbii keessa sodaadha hin gubatina biyyaan baatitti ergina mallaqa nama tokkottu maatii keetiin ala abbaa fedhe maantaan maatii keetiin ala ergen kun akkatti sixeel mataa si haadachiisaa jira yeroo amma bar mataa haadachaa jiru gogaa mataa haadataa jira
isin galee kanaaf jechuudha. Kanaaf wanni isin dhaamuu barbaadu, wanni isin jechuu barbaadu obboleeyyan kiyya. Akkaawuntii keetiin ala akkaawuntii warra keetillee homa takka faayidaasi. Garuu immoo yeroo ammaa kana alagaan si nyaaturra foon kee si nyaatu caala. Obboleessi kee haaji kee si nyaatu caala. Isin galee mucaan kun amma akkatti maraattu kun baay'ee garaa nama nyaatti. Wallahi baay'ee garaa nama nyaatti. Ana baay'ee garaa na nyaatti. Maaliif akka itti dalanii fi nu beeyna. Achi keessatti akkasitti maraatuun suni maayini. U'uu jechuun suni maayini. Maraatumsa jechuudha mana isii keessa hin jirtu. Maal taatee jettiin daa'imni sun jechuudha isiidhaan afaan arabiiti. Alam maal taatee jettiin. Alam kalaas itti jira ka. Kasammuu tuqitu sammuu isa tuqi rabbi sammuu isa haa tuqu. Dhiira barana guutummaan guututti rabbi sammuu isa haa tuqu. Maaliif dafqi isii nyaatee har'ammoo isii maraacha fuudhee itti erga. Isaan nuti gaafa biyyaan baate nuti akka lama nu haa taatu. Hin ifaajanna, hin jijjiiramna, mana ijaaranna bakka haafteeniti yookiin yoo mana ijaaranne geessine meeshaatti galfanna jenna. Waa hedduutu jira miti. Waa hedduu kana nuti guuttachuuf biyyaan baa keessatti umriin kenna nu dhowa. Har'ammoo tuyyuu jechuudha. Coggaaraan odoo guriin gahin ijoollee keenya biyyoota Arabaa keessa jiran gubatanii dhumanii. Maaliif gubata keessa kenna. Isii dhiisaa nuti madaa'aa jira. Namni isii qilleensa irratti isii argu viidiyoo isii arginee gubachaa jira. Maatiin isii hoo maal jedha. Maatiin keessan immoo ilmaan keessa abbaa erga heerumtanii deemtanii dirqama namicha san tooyatuu qaban galgalaa ganamas ta'uu baatu. Maal namichi kun hojjetaa jira. Birri isii maalirra oolchaa jira. Jarana yoo akkas hin taane jireenyi shamarran keenya amma yaatis durasi sanuma. Ammas taane san dumannas taane tokkuma. Isin galee kana jechuudha. Kanaaf baay'ee namatti dhagama. Uf eega yoo namni isin gorsa fudhadha yoo akkaawuntii baafadha jedhan baafachuun garaa isin nyaatti akkatti gubachuu akkatti booyitu isin caala booya. Bakka kana barbaadanii miti. Gaafa isin gorsan dhageettanii miti booya. Dhiirsa qabneetanii dhiirsatti ergitan. Dhiirsi keessan dubartii biraatiin qirreetti godhee fuudha. Maal godhare? Isin achitti birriitti ergite afaanin isii sobaa inni niitii biraasii fuudhee wajjin bashannana. Hara odoonnas fiin isii baate hoo wanta akka dantaa kan qabu duute jiraatte dhimma isaatii miti. Inni ulaagaalee ofii guuttate manni maqaa isaatiin jira. Namni tokko waa godhuu hin danda'u. Yoo maqaa isaatiin jiraate namni tokko waa godhuu hin danda'u. Abbaan fedhe odoo lafa dhiite. Kan isin jechuu barbaada viidiyoo keessatti maratti dhaabama viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa turaa baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Ramadaana guyyaa 20 faasine jirra. Otoon beekin dhumataa jira.